Meeraan haasee. Kaleen kalee dhumate. Ati barreessaadha. Injiinaraan jedhu. Afrikaan addunyaanuu kan keenya. Saniin fedha beekta. Maqaan kun maqaa allaattiiti. Artii barachuun dirqama miti jedheera. Beekumsa jechuun achi as beekuu beektaa asii achi beekuun. Ija kootti na buutee bara rasheet. Talaalamnuu jedha. Akkamitti talaalamne mee? Hawaasa san beekamti kennuufi dirqama keenya. Sadarkaa laalchaatti dhugumaan guddaadha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa keessan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu an qopheessuun sagantaa kanaa Hararshee Tarrafaa Faajjiitti akkuma beekamu odeessa Maayaa Aartii irra keenyeeti amma immoo kutaa keenya keessummaa irratti geenyee jirra. Keessummaan kiyyaarraa barreessaadha. Injiinaraa Risaa Tarreessaa Jaaniini kitaabota 2 uummataan bira gahee jira. Yeroo dhiyootti immoo kitaaba ija kee bira hoqqadhu kan jiru kanaan uummataan wal irra deebiidhaan wal argeeti kan jiru. Akkanatti hoggaan banu kaleessaa mata duree jedhu kitaaba isaa isa jalqabaa lafa keessaa'een argadhee irra isiniif kaayuu barbaade nageenya kiyyaa isin dagannee bakka jirtan maratti nageenya kiyyaa kan jaalladha isin haa ga'uun isin hin jaa. Kalee keessa ja'a. Kaleessarraa har'a qabnaa. Har'arraa immoo boroo daandii xiiqiin jalqabnee eenyullee irraan goroo ja'a. Galatoomi akka carraan bane hedduun jaalladhe waan wal agarreef hedduu takka gammadeetiin jira ulfaadho. Galatoomatillee. Injiinaraa Barreessaa Risaa Tarreessaa. Walaloon godheessa? Walaloon godhe. Wal simatee. Wal fudhatee deemee miti. Waatu na ajaa'ibeeta. Atitti fuftaa? Barreessitoonni hedduun istiidiyoo Maayaatti affeeru hedduun isaanii injiinaroota. Kun ogeessa fayyaati. Hedduun isaanii namoota hogbarruu fi aartii barate osoo hin taane ogummaan isaanii waan biraati. Kaleessa har'a qabna. Har'a irra immoo boru. Daandii xiiqiin jalqabne eenyuyyuu irraan goru. Al takka gammachiisaa yeroo tokko boochisaa. Kaleen kalee dhumate eessa keetu fokkisaa. Kalee keessa barbaannee arguu dhabne. Har'a keenya qaqqabuuf qaamaa qalbiitti cabne. Akkamitti nu eegdee akkamiin nu tiksitee diina deemaa nu dhufee fuula keenyaa jigsitee. Amaa ammaataa baraa kan ofii dhiibee dhufu. Yookiinis nu argatee yookiinis darbee lufu. Hundaaf deebii kennitee uumamni irraa barataa. Waaqa uumamaa hojii keetiif galata. Hayyee hedduu takka galatoomii barreessaa fi injiinara Risaa Tarreessaadha. Walaloon kun miira wayii qabe beekta. Meeraan haasee akkamiin barreesse? Walaloo kana gaafan barreessu ani barataa yuunivarsiitii Bulee Horaan ture. Yeroon suni bara 2006 barataa fireeshiidha yuunivarsiitii seene. Akka beekamu gaa yeroon sun baay'ee ulfaataadha. Yeroo sana dabarsinee 2007 seensumarra akka seenneen gaa jira falmannaa baay'ee ture yeroo sana keessa waan ta'eef ana dabalatee barattoota 32. Haala sana keessa taa'eetanii haala darbee silaalee kalee keessa kaleessa. Kaleessas waa kan fala warri keenya nurras geesse kaleessi. Ammas kalee keessa kaleessuun kan falaa jirra. Haa ta'u garuu kaleessa har'a qabna. Wayyaa har'a irra immoo boru garuu daandii kaleessa warri jalqaban nutis jalqabne namuu xiiqiidha irra. Risaan gaa kan harka jiru kun maxxansa isaa lammaffaadha. Inni lafoo jedhu kitaaba kee isa jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaan ija kee bira ofii hoqqadhu kan jiru kana itti deebina. Amma waa'ee lafoo kana irraa haasawuu barbaade. Tokko lafoo irraa eegallu mata dureen isaa hedduu takka qalbii kiyyan hawwatee jiraan. Atis qoodataa ta'uu naaf ta'u. Mata duree akka malee hin jaalladha beektaa. Mata duree nin dinqisiifadhallee. Kanaaf ani mata dureewwan ulaagaa mata dureen tokko hammachuu qabu guutan jedhe yaadu keessa kitaabni kun isa tokko. Kanaafin lafoo irraa akka irraa eegallu barbaade jechuudha. Lafoon maali? Lafooni. Risaa fi lafoo maaltu waliif fidaa hoggaan kitaaba kana dubbisu?
firooma qabu. Firooma qabu laatan jedhe lafarraa eegalii firooma keessanillee achumatti irraa naa keessa. Lafooni haala hedduu keessa ta'een barreesse akka sila siin jedhu kana mata dureen kun yoo ilaallu gabaabaadha garuu waan baay'eetti kan of keessatti. Lafoo kana maaliin fakkeessee barreesse garuu barruutti imala daddabaa rakkisaa nuffisiisaa mufachiisaa dadhabsiisaa jaarraa dheeraa ol uummata keenyatti fudhate bakka barbaadu gahuudhaaf sirna badee deebifachuudhaaf qabsoo afaan ofii eenyummaa ofii sirna ofii aadaa duudhaa hundumaa kana biyya kana keessatti lafa qabsiifatee waan isaa kana gabbifatee uummanni kun akka jiraatuuf qabsoonni godhe kuni imala nama lafoo deemu kanaan wal fakkeessee barreesse. Kana gaafan jedhu namni lafoo deemu ni bututaa ni dadhabaa daandii bulaa imbeelaa iddoo ga'een qaqqabu har'aa boru jedhaa osoo jedhu dhama'a jechuudha. Imala lafoon kun wanti jaarraa dheeraa akka sabaatti dabarsine kuni kanaan wal fakkaatti jedhee rakkoo hawaasa dinagdee siyaasa akkasumattis immoo seenaa uummanni keenya biyya kana keessatti kan fade kuni haala nama imala lafoo deemuuti wal fakkaatti jedhee haala sana keessatti barreesse jechuudha. Imala lafoo fakkaata. Imala lafoo fakkaata. Risaa wajjin wal qabataa dhiiroo. Addatti immoo si wajjin hariiroo maalii qaba? Ati barreessaadha qoddataadha. Risaan qoddataa ta'e. Ani lafoo kanuun barreessu anumtuu haala akkanaa keessa seeneera. Kana gaafan siin jedhu ani sa'aatiin kana barreessu yuunivarsiitii irraa ari'atameen bahe. Meebii mucaan kun hangam takka kitaaba walaloo ta'uu danda'a asoosama ta'uu danda'a dubbisuu malte. Kitaaba bu'uura hogbarruudhaaf ta'u haala ittiin barreessitu si barsiisu waa dubbistaa laatamee. Dargaggoonni biraa warri waa barreessu sirraa barrataa laata. Dirqama miti je'eeraan dirqama miti yookaan finca'u dirqama namni waa barreessuudhaa fi ogummaa hogbarruu yookaan aartii barachuun dirqama miti jedheera. Namni tokko dubbisee bira ga'ee tooftaasaa beekuu danda'a. So risaan akkanatti milkaa'e yoo hin jee ho'an. Dhugaan jiru ani injiinara. Injiinaringii baay'een jaalladha. Yeroo kutaa gadaanaa jiru kutaa 7-8 yeroo jiru barsiisonni keenya maal taataa boruu jedhu. Kutaa 7-8 sadarkaa tokko bara risaa boruu maal taataa naan jedhu. Maal ta'uu hawwitaa? Maal ta'uu hawwitaa? Injiinaraan jedhu. Injiinara kana garuu waan ta'e baay'ee isaan beeknu beekte hin hawwina hawwiidha waan ta'eef. Hawwiin keessa namaa dhufaa beektaa. Argitus arguu baattus mul'ata wayii akkasin ta'a jedhu daa'imummaadhaan nama seenaa waan ta'eef ani injiinara ta'uu na waan jedha. Akkuma sana injiinaringii filadheetuma seenes guuteetuma argadhe. Garuu haa ta'u barruu nan jaalladha. Nan jaalladhaa kitaaba nan barreessa jedhee garuu yaadne. Jaalalli immoo jira. Nan dubbisa nan dhaggeeffadha. Barreessuudhaaf gara barruutti kan hin seene haalota dhiibbaa yeroo baay'atanii booda. Dhiibbaa yoo baay'atu sammuun dhala namaa kun beektaa. Waa kalaquutti deema. Dhugaa. Waan nuti akkasii kana hin argu waa barreessuun eegale. Injiinaringis asis taasisaamintii hojjetaa asittis immoo kan biratti hojjechuu eegale. Yoo akkasii yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisonni yeroo sana turanii akka tasaa workshooppii garaagaraa ture beekte. Leenjiiwwan wayiin jiru afaaniif kan kennamu seenee waliin dhaggeeffadha. Innaa sana haalota soosamitti barraa'anii akkaataa walaloo barruuwwan akkaataatti barreeffamuu danda'anii wantoota tokko kiraateeriyaawwan guutamuu qabanii hin barsiisu waan ta'eef ulaagaalee sana dhaggeeffachuutti maali seenee jechaadha iddoon jaaladhu sanatti itti dhagee jechuudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti waa barreessuudhaaf egaa dhiibbaan ture sunis immoo dhiibeetti nu galchee akka waa barreessinu nu godhe yoo waa barreessinu immoo qonnaa beekte akka nama injifannoo wayii argate waraqatarra gaafa keewwattee kaatu akka nama goolii tokko galchee ittoo ilaaltaa beektaa haala akkasii ture waan ta'eef. Hedduu takka bagatti galtaniin isiniin jaa
jechuun kaasila walalee isaa akkasii kitaaba akkana midhaagsee keessumattuu immoo hogbarruu Oromoo keessatti kitaabota hedduu barbaanna gana akka nuuf ba'an akka nuuf barreeffaman barbaanna. Kanaafuu bagaas baataniin ja'a mee walaloo tokko jidduudhaan irra keenyuu fi deemicha karaa lafoo dadhabsiisaa ulfaataa namni darbee galmicha dhugaaf kaata. Deemsa karaa daddabaa dadhabsiisaa qumarraa murteessineetti kaanee eenyuun komannaa. Lafuma irra deemneetu bakkicha yaadne geenya har'a boqoo yoo cabne borummoo qabna beenya. Dukkanicha sodaannee nuti hin dhaabbanne takka dhalootallee boochifne takkaan hojjenne yakka. Seera kan waaqaa lafaa sirriidhaan hubanne seera isa kan namtolcheen garuu jireenyatti gubanne. Deemicha karaa lafoo imallee kan hin geenye har'aa boruu qaqqabnaan qubbannee gadi hin teenye. Fuula keenyatti ilaallee deemsa keenya alaalaa inuma deemna balee Ararasheet kanaaf immoo ni caala. Jaarraawwan hedduu dura eegalleetti karoorsu dhuma gaaf qaqqabanne garuu kan namiyyuu obboonsu. Lafoon lafa deemnu yoo galmicha geenyu beekna gaafa Afrikaa dabarree ganaa addunyaallee akeekna. Har'aaf kana yoo siin jedhe Ararasheet bullee moo akeekna. Gaafa garuu deemsi lafoo milkaa'ee Itoophiyaa miti Afrikaan addunyaanuu kan keenya. Waaw! Hedduu galatoomii dhugaa hedduu natti tolee jira. Tokkoffaa ani jechoota isaan qofa ati tarreessitee walitti hiitu san qofa osoo hin taane miira achi keessa jiru, onnata achi keessa jiru. Faranjoonni isa inerjii jaansaniin keessaa qoddachaa ture beekta. Qajeeltummaa qajeeluudhaan fuuldura waan namatti agarsiisu waan saaqee deemee ce'ee humna qabaatee waraayinid saniin fedha beekta. Kanaafuu ulfaadhu galatoomii lafoon akka malee natti tolee jira. Kabajamtoonni daawwattoonni keenyallee bitatanii kitaaba kana akka dubbisan namaafillee akka kennan manneen kitaaba isaanitti baratan barattoota biraatiif akka kennaa kennan ni naaffeera. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota Maayashaw kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Yaada qabdan karaa SMS keenya 3330 takkaan MS dursuudhaan nu biraan gaan isinin ja'a turtii taasisaa jirruun hedduu takka akka irraa barachaa bashannanaa jirtan abdii guddaadhaan qaba. Keessummaan kiyyaarraa barreessaa fi injinara Riisaa Tarreessaadha. Turtii gaariin isiniif hawwa. Hayyee waa'ee lafoo hanga kana yoo irraa jenne daawwattoonni keenya haa dubbisanii isaaniin affeerraa akkasiimi jidduudhaan immoo gara risaatti deebinu ija kee bira fooqi hajoo kana deebuu keenyaan dura mee maal natti himuu barbaadda waa'ee risaadha. Maqaan kee garuu ajaa'iba natti jira. Ifiif baastee moo warraas si baase? Maqaan kun baay'ee ajaa'iba. Hayyee. Maqaa kana maatii kun naa baase. Haadhumaaf abbaa kiyyaa. Garuu maqaa kana mana barumsaan baranne ani. Akkamitti jennaani maqaan kun maqaa allaattiitii ijoolleen sitti kofaltii achi geessinaan jedheeti. Eenyu siin jaa? Hangafni kan mana barumsaa na geesse. Hayyee. Maqaa Ayyalaa jedhee naa baase beektaa. Na geesse malee maqaan kan maatiin koo naa baasanidha. Turee garuu yeroo booda maqichi baay'ee fudhatama qabaachuusaa fi hiikkaasaa innaa yaadaan bira ga'u. Atumti jechuudha. Anumti deebi'ee lakkeessuun kana naa wayya jedheetti deebi'adhe malee maqaa uumamaati. Obboleessi hange garuu Ayyalaatti si moggaasee ture. Na moggaasee. Ajaa'iba! Inni jaarraa meeqa? Duubatti na deebise beektaa? Dhugaa? Aleetti na deebise. Siin shakkii ati dhaloota hamii? Warra dur maqaan isaanii jijjiiramaa ture sanii. Hoggansi arguun fakkaatu haa saniif hin jee warra. Kitaaba kee lammaffaadha. Ija kee bira ofii irraa seeme. Kitaaba kana yoon barreessu waggaa 4 barreessa. Waggaa 4 fudhatee jechuudha. Hanga amma kitaaba kana ta'etti. Kitaaboleen dubbisu keessatti kitaaboleen ilaalu keessatti keessattuu kitaaboleen qaxeessamuu saayifuu kan dubbisu baay'een isaanii maarkiin akkana jedhee Aristootil akkana jedhee
namni akka kileen akka dha'e. Beekumsa jechuun achi as beekuu beektaa asii achi beekuu. Namoonni baay'een waa'ee Kanaadaaf Ameerikaa sitti taasisu waa'ee Oromoo garuu jecha tokko hin beeku. Waa'ee Dimookiraasii boqonnaa walii sitti waa'ee sirna gadaa garuu sarara tokko hin beeku. Aboo harkana fudhe galatoon ulfaadhu. Yeroo hedduu kanatu gaafii natti ta'a waan ta'eef. Beekumsa ofum keessaa beekuudha. Waan ta'eef kitaaba kana dubbistoonni kun akka dubbisanii kana feeruu nama aadaa duudhaa beeku. Nama waa'ee Oromoo aadaa duudhaa safuu waan nama silaa ganneetti deebi'u kalee keessa kalee sanur kaabade kana tattaafannee bira ga'uudhaaf jennu kana nama baay'ee beeku nama baay'ee jaaladhu. Na argaallee nama hin qabne garuu dilbii nama ta'e sammuu ta'etu bulaalee maqaa isaa jira dubbistoonni arganii ciitiin baasan achumaanis kitaabatu waan ta'eef. Nama kana waliin kitaaba kana barreessee akkaataan manni itti barreeffame kun yoo ilaaltu saayikoo tiraanizleet ta'ee yookaan hiikamee alarraa akkas jedhan otoo hin taane akka Oromootti akka sabaatti akkamitti eegan dinagdee keessatti. Uummata keenya irratti xiyyeeffatee qophaa'edha. Waa'ee keenya Oromoon akkamitti ibsa dinagdee keessatti akkamitti gorsa siyaasa keessatti akkamitti gorsa xiqqaa akkamitti ol qaba isa guddaa akkamitti kabajee ta'a waan jedhuuni of keessaa waan barreessee fi yeroo natti fudhate siin jechuu barbaade. Ija kee biroo fi hoqqadhuun dubbii guddaadha jecha moo jira. Ija qabaatanii fi addunyaan arganeedha. Ija waan dhabaniif garuu addunyaa arguun dadhabanii. Iji isaanii iddoo olmaan waliinii wal qixaa akka oolan hin daangessine jechuudha. Soo iji kun kamiidha? Anis gaafiin jecha moon hawaasaa tokkoon immoo si jedha hawaasa keessaan barreesse waan ta'eef ifa maaliin dura. Ija kootti na buutee bara rasheet abbaan ebeluu dheengedda bar ija koo na jaamse. Namichi kaleessa deeme sun natti dhufe sun immoo ija koo na jaamsee deeme. Hawaasa keenya jedha. Iji jaame kun maalidha? Isa sana nama nooksisiin ofumaa tokko. Naannoo sana nama nooksisiin. Jedhameetu kitaabni kun ija kee bira ofumaa hoqqadhu jedhamee barreeffame. Kun boqonnaa tokko. Gaafii keetti fuudhita. Hayyee galatoomi. Miira koona qabde beeta. Qalbiin irraa fudhatte. Gaafiin kiyya maali? Xiinsammuun Oromoodha. Ija kee biraa ofii hoqqadhu kitaaba jiru keessatti akkamittiin ibsame? Maal dhaammachuu barbaadde ati kitaaba kana keessatti? Yeroo baay'ee boqonnaa tokko fudhadheen si ibsachi keessaa. Tole. Talaalliin barreesse. Talaalliin akka beekamu dhukkuboota daddarbaadhaaf qoricha fudhatanii keessatti baakteeriyaa haa ta'u vaayirasii haa ta'u dhukkuba nu qabe sana fayyisuudhaaf. Amma talaalliin kun immoo talaallii biraati sammuudha. Sammuutu talaalame. Eenyu talaala yoom talaalame maaliif talaalame waa biraati. Uummanni keenya gaafa si gorsu of ta'uun qoricha wal ta'uu ta'e. Exactly. The first page. Akkuma seentaniin daawwattoonni keenya anillee jala sarareera baay'ee waan hin jaalladheef. Of ta'uun qoricha wal ta'uuti warra keenya gorsu. Jalqaba irratti jira baay'ee Namni of hin taane sis ta'uu hin danda'u. Namni sirriitti of hin taane nama biraas hin ta'u. Hin ta'u. Bakka badeera. Badee bakka dhume. Kanaafuu of ta'uun qoricha wal ta'uuti. Qorichi sun isa faarmaasii bitannu miti. Isa wal taanu sana. Qoricha wal ta'uu eega arganne immoo dhukkuba deebinee gargar ta'uu keenyaaf haa talaalamnu jedha. Talaalliin sun ammas faarmaasiin bitan warra Oromootti. Warra keenyaan abboota keenyaan. Ilaalcha Oromoon kaleessa qabu. Eenyummaa Oromoon kaleessa qabu. Aadaaf duudhaadhaan, seenaadhaan, sirnaan, gadaadhaan isaan haa talaalamnu. Namoonni keenya baay'ee yeroo har'aa waan biraatiin talaalamanii jiru. Akka jalqaba siin jedhe. Akkamitti talaalamname? Amma bar beekuudhaan miti bar. Amma laal beekuu miti galatoomi. Ani hedduu naatee jira. Akkatti talaalamnu garuu nutti agarsiisuu qabda. Hayyee namni yaadaan talaalamu. Hayyee. Gaafa talaalamu yeroo tokko tokko kitaabicha gaa namni dubbisu baay'inaani. Hedduu keessan seeni akkamitti talaalamu?
namni gaafa talaallee fudhatu gariin sossobbaan deema gariin dhiibamee seena. Gariin immoo Gariin daa'imni akkanatti qabamee itti seena gariin faayidaaf seena. Kun hunduu talaalamee tasbaa. Yeroo tokko tokko akka sila siin jedhe namoonni baay'een as taa'anii waa'ee biyya Duubaay, waa'ee Arab Emireetii, waa'ee Kanaadaa, waa'ee isaa reestooraantii ishee waliin si beeku. Oromiyaan garuu hara shiyyuu fi beekanii. Kun talaalliidha. Waa'ee beekumsa biyya namaa baay'ee isaa beeku. Sitti haasa'uudhaafis yeroo hin gahu. Waa'ee kan Oromoo garuu gadaa keessaa yookaan safuu Oromoo keessaa akkasii keessaa tokko haasa'e yoo siin jette baay'ee rakkatu. Achi as beekanii jechuudha. Otoo asii achi beekanii wayya lafumaan garasitti jechuudha. Namoonni akka kana wal jala darbanii beekumsa beekan kun hin talaalamanii jechuudha. Eeyyuu talaalee jennaan warra sirna ofii namarratti fe'achuu barbaadu. Warra eenyummaa kan saatii dursee si barsiise keemmoo sekendarii si godhu lammaffaadha. Kan isaa kana baay'ee qaroomaa fakkeessee sitti kenne amantii isaa ta'u, siyaasa isaa ta'u, dinagdee isaa ta'u, waan isaa ta'u, waan qabu kana dursee sitti kennaa sitti jajaa atarkaa fudhattee suma qofa goota. Sanuma leellisna. Isuma leellisna. Warri kun hin talaalamanii dibare. Thank you very much. Hedduu akka galatoomii naaf ulfaadhu hedduu naa taatee jirtaan kitaabni kun naa ta'ee jira. Akkitti naa ta'e immoo hayyoonni biyya kana keessa jiran hunda jechuu hiyyaa miti. Hedduun nama beekaa dooktaraa piroofeesara kan jettuun beekumsa kam qaba? Beekumsa gara dhiyaa kana weestar. Achi fidee akkuma jiruun gabbuusa. Gizee gabbuusu hawaasni immoo kan saatii mitiimi hanga galuufitti yeroo fudhataa jechuudha. Xiinsammuu haa ta'u qorqalbii haa ta'u. Qorqalbiinii fi xiinsammuun falaasamni guddaan hawaasa keenya keessa jira jechuudha. Kanan keessa argadhaan kitaaba kana baay'isawwee. So asii akkuma ati jettee irra haasofteetti barreessiteetti asii gara olitti yoo bahe waan hundinuu falliinis rakkoon nu bira jiruufis fallis nu bira jira. Manni yaalaas numa. Jira. Carraa kanaan hayyoonni keenya dargaggeessi qofaa miti. Namni bar quxusurraas ni barataani. Waa hedduu sirraa baratan jeeti yaadaan akka kiyyaatti jechuudha. Kanaaf ulfaadhu waanuma tokko irra naa dabalta. Mata duree isaa irratti akka yaada kiyyatti jechuudha. Akka yaada kiyyatti ija kee biraa ofii hoqqadhoon kun jechama tokko akkasiimi. Ani amma lafoo kana akka malee hin jaalladheen siin jee mata duree isaa. Inni kun immoo dheeratee jira. Himaa ta'ee jechamni kun xiqqashoo osoo marsaa itti aanutti amma kun waa hedduu gulaalamee jettee marsaa lammaffaa ani maxxansa lammaffaadhaan argadhe. Tarii maxxansa duraatis osoo argadhe maaltu irraa fooyyee kan joosan irra haasa'uu hin danda'a ture garuu akka carraa maxxansa lammaffaadhaan argadhe. Maxxansa lammaffaa isaa ija kee biraa kitaaba jiru kana hoggaanii fi qopheessitu yaadni isaa bareedaadha. Mata duree kun garuu fooyya'uu qaba jee yaada. Gabaabbachuu qaba. Kana akkana nu dhandhamsiiste kanarratti immoo nu jalaa balleessuu hin qabdu. Yaada joonsiif kan nu barbaada. Akka waliigalatti garuu kitaabni kun tokko waa'ee maddoota ragaa kan keetii osoo naaf himte dasnaan ja'a. Ragaan madda kanaati. Maaliif kun falaasama keetii miti. Falaasama hawaasarraa ka'ee miti. Akkasiimi xiinsammullee haa ta'u malee ka'umsi kan kee uummata keenya hawaasaati naannoo deemtee irratti hirmaattee beektu keessaa miti habarreessite. Kanaafuu mee haalli ragaan kun ittiin sassaabamee fi as keessatti immoo haalli ittiin hammatame hedduu ifaa ta'e natti mul'anne waan ta'eef mee maal jettaati kanarratti? Maddi isaa uummata. Uummata keessaayyuu iyyaafannoodhaan fakkeenyaaf amma gaafachuudhaan ta duree akkanaa keessa kootti kan yaadu waan akkanaa irratti hin barreessa jechuudhaan namarraa sassaabbachuudhaan barreessee haa ta'u garuu kitaabota saayikolojiiwwan biraa sammuuwwan jiran nan dubbisa. Yoon dubbisu kana fakkeenya namoota warra dhiyaa kan fudhata baay'een isaanii. Akkas otoo hin taane fakkeenyuma warra keenyaa irratti dhaabbadhee waan kana barreesse. Fakkeenyaaf amma dilbii kuufame.
Dilbii kuufame gaafa jennu maaltu dilbaa? Dilbaa jechuun maali? Midhaan tokko qotee galchee qonnaan bulaan silaa barana fixuu kan qabu otumaa inni mana jiru kan biraas deebi'ee irratti galche dilbii dilbeesseedhaan. Qotiyyoo yoo furdateen dilbaa. Dilbii kuufame. Garamitti dhufa gara saayikootti dhufee gaafa barraa'u wannoonni akkanaa kuni jechamoonni kun boqonnaawwan kuni waan hawaasa keenya keessatti baratame waanuma jedhamu sana akkuma hawaasaaf keenyaaf galuu danda'u. Amma naaf gala akkanatti waan ammoo akkanumatti ibsite kana hoggaan fi maxxansitu hawaasa san galateeffachuu rikoognaayiz gochuun beekamti kennuu fi dirqama keenya akka barreessaatti jechuudha. Kanumaan irra siif dabalu barbaade. Inni bira ilaalchi Oromoodha. Ilaalchi Oromoo fi Oromummaa akkamittiin ilaalte mi'aati? Kitaaba kana barreessite hoggaanii fi nuuf cuunfii osoo siin jee ilaalchi Oromummaa kana kitaabni kun xiinsammuu jenne ilaalchi Oromummaa fi ilaalchi Oromoo maal fakkaatame? Akkamittiin ibsame kitaaba kana keessatti? Kitaabni kun ilaalcha Oromoo bu'uureffata. Oromoon akkatti waa ilaaluu qaba. Akkatti waa gorsuu qaba. Akkatti kan badee deebisuu qaba. Kan wal lolee araarsuu qaba. Akkatti immoo dinagdee akka hojjetu namni wal gorsuu qaba. Barii raffisaan deega farrisaa siin jedha. Akkatti barii rafne jechamootaan siin dhorkan. Namni of qabutu wal qaba. Kanaafuu ilaalchi Oromoo yeroo hundumayyuu waan lolaan otoo hin taane bifa salphaa ta'een bifa namaa galuu danda'u bifa ittiin dagatamuu hin dandeenyeen akkaataa sanaan waa sirreessa. Ijoollota yoo ta'e dursee waa qabachiisa. Ijoollummaa akka keessaan baduu hin dandeenyetti waa itti hima. Kanaaf ilaalchi Oromoo yeroo hundayyuu ilaalcha neegatiiviidhaaf nama faalleessu miti. Guyyaa inni irraanfanne jira kitaaba kanaan alattis jechuudha. Guyyaa baay'eetu jira. Baay'ee guyyaan baay'een irraanfanne guyyaa lama yuunivarsiitii sana keessatti hedduutu jira garuu gugurdaan inni irraanfanne lama. Tokko guyyaa kanaaf bahu achi keessaa gibbii sana keessaa gaafa reetamnee baanu beettee biyya irraa xiqqoo achi fagaannee jira waan ta'eef haala rakkootu ture. Yeroo sana keessatti gaafa nuti yaanu kana ijoollee wayaa gurraacha waan garaa garaa uffatanii boqqaan waliin bu'anii ijoolleen kilaasii maal hin jiru. Gara magaalaa sana ol baanee bakka wayii teenyee bakka miiran taane yeroo tokko beektaa imimmaan dhiiraa dhiigaa jedhama ture. Ijoolleen bakka gadi bu'anii raafamanii na waliin bu'anii yeroo hunda gara yuunivarsiitii sanaa moggaan taa'ee yaadu guyyaa sana yaadadha. Baay'ee fuula koo fuuldura dhufa. Bakka akka namni jaalatamaa miti haadhaaf abbaan yoo du'an akkasitti hin boonyetti hiriyaanaa boo'ee imimmaa isaa ija keessa laala beettee. Haala akkasii faat ture waan ta'eef guyyoota sana beettee nutti dhaga'ama. Haalli rakkisaadha. Magaarrajaa baay'ee sakkammaa kana nurraan kakkaanee haala dukkanaa sana keessaa tokko sanatti ture. Guyyaa lammataan adabee yuunivarsiitiitti deebi'een adabbii koo xumuree barnoota kiyyas waggaa arfaffaadhaan gaheen haalli jiru dhiphatee keessa nu seenamee ture. Haala sana keessatti yeroo sana irra deebi'anii amma muudizmiizii na godhan. Ammas yeroo lammaffaadha. Yeroo lammaffaadhaan muudizmiizii ta'e muudizmiizii ta'u kana namnumti gibbii keessa deemu barataan kuni tisiisa hoinatti fakkaata nama tontaa. Gibbii keessa akka gabbaan haalli garaa garaa ture. Yeroo sana bakka guyyaa dagachuu hin dandeenye sammuu nama daqiiqaa murtaa'ee fi maraata waan jedhamu nan argee beekte. Namoota natti dubbatan dhaggeeffachuu hin dandeenye. Yeroo muqoitas gabbaa rakkoon qabu furama waan akkasii ta'edha. Akka tasaa gamtaa barattootaa keessa karre ture yeroo sana galatoomanii ijoollee wayiin jiru.
haala garaa garaatiin jaarsummaa godhanii abbootii gadaa rabbiin jannata isaan akkananiisu xanxannoo fa'aa yeroo mandhufaa namoonni tokko tokko hin jiru yeroo sana isaan jaarsolii biyyaa waan garaa garaa jedhaniitu jaarsummaan godhanii gibbii sanatti akkan deebi'ee baradhu godhame jechuudha. Hayyee. Akka maayyitti gabaabsitee waan irra qaysoo jiraate. Ani barreessitootaaf waadha. Hayyee. Dubbistootaafis amma maal turennaani dhaloonni amma jiru kun baay'ee dhaloota sooshaal miidiyaa waliin faamilii jiraatudha. Hiriyoomee jechuudha. Dhaloonni kun baay'ee kitaaba hin dubbisu. Anumaan dabalatee jecha mullee waan barreessinuu fi xiqqoo caalmaa qabnan dubbisna maalii ogummachatti waan deemaa jiruuf. Kana gaafa jennu kitaabni barraa'e kun waan fe'aa ta'u ammuma fe'aa ta'u namni dubbise keessaa waan tokko hin hafu. Nummoo uummata guddaadha. Uummata guddaadha nuti gaafa jennu lakkoofsaan dhalanne qofa miti baay'ina irratti miti. Lafa bal'aa qabnaa qofas miti sammuu guddaa qabna. Yeroo tokko tokko nuti Oromoodha akkas jennee yeroo tokko akkasitti jennu kana waan addaatiif miti yookaan sanyii addaarraa dhalanne jechuun miti garuu maali sadarkaa ilaalchaatti dhugumaan guddaadha nuti sirna qabna. Yaada keenya sirna ijaareedha. Kanuma abboonna. Waanuma qabnuun boonnee jecha yoo of jennee rakkoo qabutti. Kanaafu wanti nuti hojjennu nu madaaluu danda'u qaba. Dirqama. Waggoota fudhachuu qabas akka ta'etti. Sirriitti irratti dadhabamee hojjechuu qaba. Namni tokko akka bituu danda'utti gulaalaa tokkoo fi maqaa nama tokkoo kan Dooktor Piroofeesar jedhamee otoo hin dubbisiin irratti godhamee taa'amuu hin qabu. Dubbisuu danda'u qaba. Yoo nama sana waliin taa'e gulaaluu hin danda'u. Yoo danda'ame otoo qaama waliin taa'anii gulaalanii gaariidha. Akkaataa sanaan otoo ilaalame nuti saba guddaa waan ta'aniif ganaa barreessina. Inni itti aanu kitaabonni tokko tokko yeroo tokko tokko uma fakkeenyaa fi gadaa Oromoo jettu kitaaba barreessite. Oromoo saba guddaadha. Gadaa Oromoo miti gadaa siikoo mandoo ituu hin baannaa macaa fi ituu lama otoo jette kan tokko isaatiitu kitaaba tokko oolu. Kana jechuun maa inni akkaataa kamiin sirna gumaatutti gumaan Oromoo. Warri siikoo mandoo gumaa Oromoo akkamitti ilaalanii kun akkamitti ilaalanii fagoo deema. Amma danda'ame baasiiwwaniif akka nama saaxilu beekamaadha. Kanaaf barreessitoota keenya gadi buunee amma danda'ame haala dhugaa jiru sana iyyaafannoo bilbilaas ta'uu hin qabu yeroo baay'ee. Yookaan odeeffannoo haala salphaan fuudhamu ta'uu hin qabu beekos wanti uummanni keenya fide kun waan guddaadha waan ta'eef bara kana keessatti jaarraa kana keessatti biyya kana keessatti akka gurraachaatti sirna kana waan garaa garaa wanti uummanni keenya nu biraan gahe waan qaalitti kanfalamee dhufe waan ta'eef jabaannee sirriitti xiyyeeffannoodhaan aarsaa kanfallee waan sana qonnee baannee haa barreessinu jedha. Hayyee galatoomii ulfaadhu anaa fi daawwattoota Mayaashoo illee kabajuudhaan waa'ee kitaabilee hankeetiin lamaanuu lafa ofii ija keedira ofii hoqqadhu kan jiru kana irra haasa'uudhaaf eeyyamamoo ta'uudhaaf as waan argamteef alla magan ulfaadhuun siin jaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Mayaashoo sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin taaneeti an qopheessuun sagantaa kanaa Hararshee Tarrafaffajjii beeksisuudhaan gaafiiwwan dhaleessuudhaan isin wajjin turree jirra waan nu daawwattaniif galata guddaadha qabdanii hamma torbaanitti torbaan gaarii isin jechuu kiyyaan dura YouTube Mayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a yaadaa fi qeeqa gaafii qabdan maraafu immoo karaa SMS keenya MS dursuudhaan 83 31 irratti nuuf ergaan isiniin ja'a horaa bulaa nageetti.